Ashama kam jirtu daawwattoota keenya oduu wiirtuu sa'aatii kana waliin ani Lalisee Mokonnin. Komii fi oliyyannoo bakka jiran irraa dhiyeeffachuuf kan tajaajilu sirna onlaayinii hojiirra oolchuusaa Ministeerri Haqaa beeksise. Ministeerri Haqaa galmeelee yakkoota murtoo argatan irratti tajaajilamtoonni komii fi iyyannoo qaban bakka jiran irraa dhiyeeffachuuf kan dandeessisu sirna onlaayinii eegalchiisuusaa dubbate. Ministeerri Deetaan Ministeerichaa Dr. Ermiyaas Yemaane Birhaan murtoowwan galmeelee yakkoota damee abbaa alangaa waliigalaa irratti tajaajilamtoonni komii fi iyyannoo qaban bakka jiranii baasii salphaan yeroo gabaabaa keessatti dhamaatii malee akka dhiyeeffataniif yaadame marsariitiin kun uumamuu himaniiru. Tajaajilichi lammiilee tajaajilamtootaaf hojiilee hooggantoota damichaa fi ogeeyyiif gama hedduun akka tumsu ibsuun ragaa ministeericharraa argame ni mul'isa. Daayirektarri hordofii waajjiraalee damee Geetuu Taaddasaa gama isaaniin tajaajilichi Lidataatti kan argamu daayirektoroota dhimma yakkaa waajjiraalee damee kurnan Finfinneetti argamaniin akkasumas waajjiraalee Dirree Dawaa fi hawaasaa kan hammataman ta'uu mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan tajaajilamtoonni komii fi oliyyannoo kamuu qaban marsariitii www.eservices.gov.et seenuun bakka jiran ta'anii tajaajilicha argachuu akka danda'an beeksisaniiru jechuun faanaan gabaaseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa damee qilleensa filatamaa waggaa Skytrax jedhamuun dorgommii shaniin badhaafamaa ta'e. Dhaabbanni qulqullina tajaajila indaastirii aviyeeshinii badhaasa kennu Skytrax teessoon isaa biyya Ingilaandii kan ta'e daandiiwwan qilleensaa filatamoo jechuun kan waggaa baaseera. Bu'uuruma kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa dhimmoota shaniin filatamaa jedhamuun badhaasa gonfateera. Kanaanis daandiin xiyyaara Itoophiyaa Afrikaarraa filatamaa ta'uu si'a jaha daandii xiyyaaraa filatamaa biizines kilaas jedhamuun walitti aansuun badhaasa fudhateera. Akkasumas Afrikaarraa daandii xiyyaaraa ikoonoomii kilaas jedhamuun si'a shan walitti aansuun badhaafameera. Dabalataan tajaajila kennuunis beekamtii argateera jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Baankiin Oromiyaa hojiiwwan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin hojjetaman deeggaruuf kan oolu deeggarsa qarshii miliyoona 1 taasisuusaatu gabaafame. Deeggarsi qarshii taasifame kunis badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa faawundeeshinichaan hojjetamaa jiru tumsuuf kan gargaaru yoo ta'u, hooggantuu faawundeeshinichaa kan taate haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damiseetti kennamuunsaa dhaga'ameera. Obbo Salamoon Araddaa Waaqjiraa waajjira muummee UN'tti argamuun sirna kakuu raawwatan. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN 34ffaa sadaasa 15 bara darbe biyya Ameerikaa Niiwuorkitti gaggeeffame irratti sagalee miseensonni koree yaa'ii waliigalaa UN kennaniin abbaa seeraa mana murtii jibbaataa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'anii akka tajaajilan kan filataman Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa torbee darbe hojii eegaluun dura waajjira muummee UN'tti argamuun sirna kakuu raawwataniiru. Sirna kakuu kana kan raawwachiisan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres yoo ta'an, Obbo Salamoon waggoota 7 dhufaniif akka tajaajilan ibsameera. Sirna kakuu raawwachuu kana booda leenjii dhaabbatichi abbootii seeraa haaraa muudamaniif qopheesse irrattis hirmaataniiru. Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa sadaasa 1 bara 2018 irraa eegalee haga baatii amajjii bara kanaatti pirezidaantii taanaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka turan ni yaadatama. Godaantonni Naayijeeriyaa 100 ol ta'an Liibiyaa keessaa ari'amuun dhagahame. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa lammiilee Naayijeeriyaa 100 ol gara biyyaatti deebisan. Godaantonni fedhii isaaniitiin gara Naayijeeriyaa deebifaman kunneen bakka qubannaa isaanii magaalaa guddoo Tiroopooliitti argamu gadhiisanii ba'aniiru. Godaantonni kun gariin isaanii daandii magaalotaa irratti osoo kadhaa shaakalaa jiranii to'annoo jala oolaniiru. Biyyi Liibiyaa godaantota jireenya fooyya'aa barbaaduuf galaana Meditiraaniyaanii qaxxaamuranii gara Awurooppaatti ce'uu barbaadaniif buufata guddaa turte. Amma garuu godaantonni seeraan alaa 165 ta'an qindoomina dhaabbata godaantota idil addunyaa fi imbaasii Liibiyaa waliin ta'uun Liibiyaatti deebifamaniiru. Odeeffannoo hanga ammaatti walitti qabameen bulchiinsa magaalota Liibiyaa 100 keessatti godaantota saboota Afrikaa 44 ol irraa walitti qabaman walumaa galatti 700 fi 60 ol adda baasanii jiraachuu isaanii imbaasiin Liibiyaa beeksisuu Afrikaa Niwus gabaaseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabanii kanuma ture qophiilee wiirtuu afaan waliin turtii gaarii.